Hi guys, jira jirtu Oromoo koo qaalii bakka arteetti nagaan rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Deebi'ee dhufee jira. Akkam naa jirtu isin samoona hedduu xiqqoo jettanii fayyaan faaya jedhanii waa hunda yaaduun bu'aan qabu miidhaa maleedha. Sanumarraanii har'ammoo alhamdulillaahi haaromsa rabbiitii hedduu takka jijjiirama guddoo arge jechuudha. Maaliif jennaan sababa dhibee kiyyaatirree shaggaatti isinii himuun barbaadan isiniin jedha uummata qashtii kiyya. Har'a eessa jirta Najaat, Dubaay moo Saawudiitti deebite moo Kuweeti moo naan jechuu dandeessu. Maal isinitti fakkaata? Garbii jechuun jiruu biyya keessaa maaliin jibba seetan mi'a xiqqoo hedduu takka hin jibba. Ramadaana fa'aa oduu waa hunda hojjedhu mi'a xiqqinaan jedhanii baay'ee tokko natti tola. Akkasii har'a bakka Dubaay hin jiru yookaan Beeruut hin jiru yookaan Kuweet hin jiru. Ameerikaan deema. Amerika, guzo Amerika, 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 Amerika. Akkas maal akkuma carraatirree hin danda'amu. Hin danda'ama wanni hin danda'amne hin jirtu. Ameerikaas deemuun waanuma salphaadha. Waan baay'ee guddaa miti. Waa salphaadha. Akkasii qilleensi ishee hedduu namatti mijatti jechaa jirti jechuudha qilleensitti. Akkasii uummata qashtii uummata finnaan isiniin jedha. Akkasiga nan sobeeko dafee abaruu wayyu afaan ingiliffaatiin maal jedhama amma mi'a dhiquu jechuun akkamii maal jechuudha mi'a dhiquu jechuun ingiliishidhaan Oromoon miti ingiliishidhaan mi'a dhiquu jechuun maal jechuudha woosh safeesin fuula dhiqachuu miini hoo maal jedhama amma mi'a sana waan jedhu wallaale naa toroggomaa mee warri ingiliffaa har'a mana hin jiranii isiniin jedha uummata qashtii kiyya akkasii maqaa har'aa miixannaarraan oole jechuudha qulqullina gubbaan oole akkasii injiraa mitiirre rabbi ganama jammari ganama naannoo sa'aatii 5 amma kunoo sa'aatiin 10 ta'e sa'aatii 5 mi'a kanarra ture jechuudha. Qaamsi argisiisa shaggaatti ganaan walawwalee akka goggoguuf fanani jechuudha yoo osoo hin goggogne ta'ee bararootu itti gala sanii fanaan akka goggoguuf akkasitti dhiise akkanuma godheen lafa godhe jechuudha. Haaluma kanaanii lafa kaayee kana fakkaata. Okay. Kaleessas kanaan dhiqee hin jiramiini jechuun mana keessa ganaa waa baay'eetu naafa. Kishiniin tiyyaallee kun akkana fakkaatti sittaamii isiin bareedduu mi'a kaan itti gashee hin jira kaan nan dhiqee mitiire inni kun immoo as keessa jira. Okay. Inni kun as keessa jira. Akkasitti ganaan mee tartiiban faa godha jedhee kana yaada. Inni kunis as keessas distii kana keessas mi'atu guutee jira. Okay. Akkasii kanadha. As keessan elektirooniksiidha. As keessa ganaadha. Waan akkasiitirra jirra jechuudha garumaan.
wanni mataa koo baay'ee na dhukkubse wanni na aarse biyyaansi jechuudha rabbi guddaa hedduu as keessi ganaadha isa kana ganaan noo jedha waraqata keessa gashee ganaan mi'a goggogisan ol keessa naqee as keessan gashee jechuudha wanni na aarse tokko jechuudha wanni na aarsee anaan na gubee maalinni seetan soofaa bitti gatii soofaa natti waddaduu hedduu takka na aare humna kootii ol rabbi guddaa humna kootii ol wayyoo odoolu taale gaddeebii jedhanii waa fidan taate biyyoolu taala hin beeku an aariin akkam akkana goote jechuudha akkasi silaan beektanii silaan soofaa sana bitee galfadhee hedduu takka nan gammada beekta qalbiin namaatu ruuhiin namaatu waan gaarii irraa gammadde waan ta'eef akkasii ani immoo kun akkas taatee carraan tiyyaa isa akkas firaashii akkasii sana bitee hojjettachuu fi makaddaa tokkichi bichaan birrii 700 isheen takkitti homaa waa faayidaa takka of keessaa hin qabne 500 inni gaariin ammoo 2000 fa'aa maal jedhu jechuudha. Makaddaadhuma inni gaarii jechuun kan makaddaan abbaan 2000 jedhan tokko wayyoo rafnaan halkan guyyaa achirraan kaatu hedduu takka bareeddudha jechuudha. Ani garuu soofaan barbaadeen ture. Rabbi soofaadhuma bitadhee xarapheezaa gidduu gashee akkasatti miidhagfachuun barbaade jechuudha. Jedhee yoona yaadu iddittiin faallaa taate garagalcha natti taate hedduu natti cimee isa immoo xarapheezaa guddichaa sanallee nan bita jedhee yoona yaadu akkam ta'e jechuudha. Mi'a amma mana kana keessa guutuu jiru sana eessan geessiseeta? Kutaa biraa ta'an saaxiniitti ashagee kutaa biraa keessan godhe jechuudha. Wayyoo akkam wayyaa maal jettu maluma naa malaa waan biraatiifti mala bichaa maaluma itti gashee itti ol galaa bichaa jechuudha. Akkasii soosana hundammoo hin cannaqanii jabanaa bitadhee buna danfisadhaa beektan akkasii siniin jedhamu mata qashtii kiyyaa hin fayyee wanni takkaa wanni diddoon alhamdulillah fayyummaa kootiif hedduu takka hin gammade saniif anan ofirraa fataa jechuu dhufe jechuudha. Rabbi Itoophiyaa keessatti waa tokko bitattee ooluu hin dandeessu. Xarapheezaa irratti irratti nyaatan 38,032 takkittiin ishee 4,500 jedhan xarapheezaa takkittiin irratti hirkatan sun ja'a baataa miti xarapheezaa guddicha teebilii wajjin 30,000 meeqanaan jedhan jechuudha. Ishuma kanarra hin jiraa garabbii waan gaarii nu haa fidu. Mee maalan biteetti gashaa akkuma carraame rabbiin kiyya jedhe isinittiin argisiisa. Ammallee ammoo isa kana keessaas takkalee akkamitti keessa akkan goote isinitti argisiisu isinittiin argisiisa. Viidiyoo lammataa isiniifin hojjedha. Isiniin jedhaa fayyaa nagaan dhabinaa uummata qashtii kiyyaa.